Ashamaa harka fuunii kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenyaa har'aatiin walitti deebineetiin jirra. Oduu fi odeeffannoowwan keenya isin biraan gahuun kan isin waliin turaan amiin shubbiseetii hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerra. Qaroo miidiyaa like, share, subscribe gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan gahuun dagatinaa isin jenna. Daandiin qilleensa Itoophiyaa daandii qilleensaa Air Congo jedhamu hundeessuun ifaan hojii eegaleera. Daandii qilleensaa Itoophiyaa mootummaa Rippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongoo waliin ta'uun daandii qilleensaa Air Congo jedhamu hundeessuun ifatti hojii eegaluu beeksiseetiin jira. Air Congoon xiyyaarota Boeing 737 lamaan buufataalee xiyyaaraa biyyattii keessatti argaman torbaan balali'uun tajaajila eegaluunsaa daandii qilleensaa Itoophiyaa irraa oduun bahee ni agarsiisa. Walta'iinsi kun qaama mul'ata daandii qilleensa Itoophiyaa bara 2035 yoo ta'u, kana duras Loometti daandii qilleensaa Aksaay, Linongewetti daandii qilleensaa Maalaawii fi Luusaakaatti daandii qilleensaa Zaambiyaa hundeessuun isaa ni yaadatama. Baay'inni namoota waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaaf galmaa'anii daran dabalaa jiraachuu himame. Galmeessi waraqaa eenyummaa kun kutaa magaalaa fi aanaalee qofatti osoo hin taane waajjiraalee mootummaa fi dhuunfaa kutaa magaalichaa keessa jiran akkasumas manneen jireenyaa, gabaa fi bakkeewwan uummanni baay'inaan itti argamutti adeemsifamaa jiraachuu himameera. Galmeessa kanaaf hojjettoonni meeshaalee hojiif barbaachisan qabatanii galmeessaa jiraachuus himameera. Kiitota galmeessaa waraqaa eenyummaa kanaaf barbaachisan dabalataan waajjira sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa fi Telekoom irraa dabalataan kan argaman ta'uu himanii, hojiin galmeessa waraqaa eenyummaa kun dhaabbilee garaagaraa, manneen waliin jireenyaa, terminaala taaksii fi bakkeewwan uummanni baay'inaan itti argamutti haala gaariin adeemsifamaa jiraachuu fi baay'inni namoota waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa argachuuf galmaa'anis haalaan dabalaa jiraachuu himameera. Jiraattonni waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa galmaa'anii akka argataniif hojii hubannoo uumuu bal'inaan geggeessaa turuus himanii, jiraattonni tajaajiloota garaagaraa argachuuf waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa galmaa'uu akka qabanis eerameera. Kunis baay'inni namoota waraqaa eenyummaa faayidaa argachuuf galmaa'anii daran akka dabalu taasiseera jedhanii, jiraattonni tajaajiloota waraqaa eenyummaa gandaa, saartifikeetii dhalootaa kan hin fuunee fi hin heerumne, fuudhaa fi heeruma, wal hiikuu fi du'aa baafachuu yeroo dhufan dura waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaaf akka galmaa'an taasisaa jiraachuunis eerameera. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa faayidaan namni tokko eenyummaa tokko akka qabaatu kan taasisudha. Lakkoofsi addaa faayidaa dijitii 12 qabu nama tokkoof erga kennamee booda yoomiyyuu kan jijjiiramuu hin dandeenye ta'uus himameera. Kun namni tokko eenyummaa tokko akka qabaatu taasisuun yakkoota namni tokko maqaa geeddaratee waraqaa eenyummaa tokko ol baafachuun raawwatu taasisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Waraqaaleen eenyummaa gandaa eeyyama konkolaachisummaa, eeyyama daldalaa, paaspoortii fi kanneen biroo waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa waliin akka walitti hidhaman taasisuun namni tokko eenyummaa tokko akka qabaatu hojjechuuf gargaaraa jedhan. Galmeessi waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa kaffaltii irraa bilisa ta'uu himanii, waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa maxxanan fudhachuun walqabatee waajjiraalee poostaa dabalatee baay'achuun akka komiitti ka'aa jiraachuu himuuf dhimmichi ammootu xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus dubbatameera. Waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa argachuuf yeroo tokko ol galmaa'uun kan hin barbaachifne ta'uu himanii, namni tokko galmaa'ee torban tokko keessatti lakkoofsi dijitii abbaa dijitii 12 karaa ergaa gabaabaa bilbila harkaatiin isaan akka gahu dubbatameera. Lakkoofsi kun yoomiyyuu kan hin jijjiiramnee fi eenyummaa nama sanaa guutumaa guututti ibsuuf kan gargaaru ta'uus eeranii, namni tokko galmaa'ee torban tokko keessatti lakkoofsi addaa abbaa dijitii 12 karaa bilbila moobaayiliin harka isaa qaqqabuu danda'a jedhameera. Magaalota naannoo Amaaraa garaagaraatti hiriirri uummataa gaggeeffamaa jira. Godinaalee fi magaalota naannoo Amaaraa garaagaraatti hiriirri uummataa mata duree nageenya hundaaf hundi nageenyaaf jedhuun gaggeeffamaa jiraachuun dhagahame. Magaalaa Gondar, Dabra Maarqos, Dabra Taaboor, Harbuu, Laastaa, Warrataa, aanaalee fi godinaalee Argobbaa akkasumas bulchiinsa saba Oromoo magaalaa Kamiseetti hiriirri uummataa gaggeeffamaatiin jira. Ajjeechaan finxaaleeyyiin lammiilee nagaa irratti raawwataa jiran dhaabbachuu akka qabus jiraattonni kunneen dhaadannoo isaanii keessatti makaniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Raashaan buufata waraanaa Sooriyaa keessaa qabdu eeguuf akka ishee rakkise himanii. Fulbaana bara 2015 irraa eegalee garee waraanaa Raashaa guddaatu Sooriyaa keessatti buufata isaa ijaarate. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Putiin bara 2011 ol waraansi Sooriyaa keessatti osoo hin eegalin durallee aangoo irraa kan fonqolchaman Bashar al-Assad yeroo dheeraadhaaf gargaaraa turuun ni yaadatama. Fulbaana bara 2015 irraa eegalee garee hojjettoota humna waraanaa Raashaa guddaatu Sooriyaa keessatti buufata ijaarate. Loltoonni kun biyyattiitti kan bobbaafaman bulchiinsa Assad tiksuuf humnoota finciltoota irraa qolachuuf yaadameeti jedhamullee Raashaan buufataalee waraanaa lama Sooriyaa keessatti ijaaratteerti. Buufataalee waraanaa Raashaa gurguddoon lamaan buufata humna galaanarraa Taartus fi buufata humna qilleensaa Himiyimim kan Laataakiyaa irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 20 fagaattee argamudha.
amma pirezidaantiin duraanii Sooriyaa Asaad ofumaan biyyaa baqatee bulchiinsi isaas kufeera jechuun dubbatamaatiin jira. Miidiyaaleen Raashaa amma meeshaalee waraanaa gatii qaaliin qaban dooniiwwan konkolaattotaa fi hojjettoota 7,500 ol ta'an akkamiin biyyatti deebi'uu qabu kan jedhus gaafii dhiyeessaatiin jiru. Hojjettoonnii fi meeshaaleen waraanaa hangamiitu achitti hafe kan jedhu irratti tilmaama garaagaraatu kaa'amaa jira. Raashaan gama iseetiin haala saffisaan jijjiiramaa jiru kana keessatti meeshaalee ishee kana eeguudhaaf akkam gochuu akka qabdu ishee akka rakkise keessaan dubbataaru. Raashaan buufataalee Taartus waliigaltee liizii waggaa 49 turuu fi mandhee humna qilleensaa Himiyimim bara 2066tti gargaaramuudhaaf bara 2017 Damaasqoo waliin waliigaltee mallatteessuun ishee ni yaadatama. Haa ta'u malee amma to'annoo Raashaa jala kan turuu fi dhiisuu isaanii tilmaamuun rakkisaadha jedhame. Hooggantoonni Raashaa buufataalee lamaan kanatti fayyadamuuf itti fufuuf akka hin karoorfannes dubbataniiru. Wiixata darbee dubbii himaan pirezidaantii Raashaa Dmitry Peskov Moskoon egeree buufata Raashaa Sooriyaa keessatti jiranitti bulchiinsa haaraa Sooriyaa waliin akka mari'atanis ibsa godhan. Dubbiin Peskov irraa akka hubatamutti hooggantoonni Raashaa garee egeree isaanii buufataalee Taartusii fi Laataakiyaa jirutti ammaaf hin murteessini tarii loltoonni Raashaa biyyattii keessaa baasuuf qophaa'uu malaa jedhan. Biyyattiin loltoota Sooriyaa keessaa baasuun hojii salphaa kan itti hin taane hojjettoota 7,500 ta'an malees gareen humnoota Raashaa kun meeshaalee waraanaa baay'ee qaba. Keessattuu buufata humna qilleensaa Himiyimim keessatti meeshaalee waraanaa hedduun akka argamu beekamaadha. Meeshaaleen waraanaa kun konkolaattota waraanaa, sirna ittisa misaayilaa, meeshaalee ijaarsaa fi qabeenya biroos dabalata. Raashaan biyyattii keessaa waan qabdu baasuu yoo eegalte ifatti kan mul'atudha jechuun miidiyaaleen garaagaraa ifa baasaatiin jiru. Gabaasni waggoota darban keessa bahan akka akeekanitti gareen waraanaa Raashaa Sooriyaa keessaa mandheeffate taankii waraanaa gurguddoo akka qabus akeekeetiin jira. Taankonni kun xiyyaarota Raashaa gurguddoo AN-124 jedhamuun waamaman Himiyimim irraa fe'amanii achitti akka geeffaman ni ulfaata jedhame. Raashaan hojjettoota ishee Himiyimim keessaa hatattamaan baafachuu yoo jalqabde yeroo baay'ee gabaabaa keessatti baasuuf balallii xiyyaarota AN-124 fi IL-76 jedhamanii si'a dhibbaan lakkaa'amu deddeebisuu isaan barbaachisaa jedhan. Gama biraatiin karaan galaanarraan buufata Taartus geessu salphaa akka hin taanes dubbataniiru. Dooniin meeshaalee fi humna namoota danuu fe'uu danda'u garuu ulaa galaanaa Boosfarasii fi Dardaanillee jedhamaniin Tarki keessaan qaxxaamuranii galaana gurraachatti deebi'uu akka danda'an ni beekama. Raashaan biyya Yukureen weeraruu hordofee Tarkii dooniiwwan waraanaa Raashaa fi Yukureen daangaalee keessa akka hin qaxxaamurre ulaa kana ergaa cuftee bubbulteerti. Ulaan kun cufamuu irraa kan ka'e Raashaan dooniiwwan Taartus keessaa baasuuf yoo haala mijeessite karaa dheeraa imaluun galaana Meeditiraaniyaa ulaa Juupilatar qaxxaamuruudhaan Awurooppaatti naanna'uun karaa galaana Noorweey fi Baarentis gara galaana Baltik ce'uu akka dandeettu himamaatiin jira. Raashaan humnoota ishee Sooriyaa keessaa baasuuf yoo murteessite hojiin kun baasii guddaa akka ishee baasisus xiinxaltoonni gabaasaniiru. Pirezidaantiin duraanii Sooriyaa Bashiir al-Asaad erga Damaasqoo irraa baqatanii booda yeroo jalqabaatiif sagaleen isaanii Raashaa keessatti dhagahame. Waraana guyyoota 12f biyyattii waggoota 13f bulchaa turan keessatti liqeeffamee turteen teessoo isaanii irraa kan ari'aman pirezidaantiin duraanii kun Siiriyaa gadhiisanii godaanuudhaaf karoora akka hin qabne dubbataniiru. Ibsa pirezidaantiin kun fuula teelegiraamii isaa irratti maxxanseen yeroo Damaasqoo finciltoota jalatti kuftee gara buufata waraanaa Raashaa Laatakiyaa jirutti deemuun akkaataa hojiin lolaa itti geggeeffamaa jiru ilaaluuf loltoonni Sooriyaa ejjennoo isaanii dhiisanii baqachuu isaanii arguu kootti gaddeeraa jedhan. Waraana kana keessatti barreeffaman ibsa kennaniin miseensonni waraanaa Raashaa naannoo sana buufata haleellaa diroonii cimaa ajaja humna qilleensaatiin naannoo kaampii Hamem jedhamutti raawwatame hordofuun gara Mooskootti isaan geessan jedhaniiru. Itti dabaluudhaan Damaasqoon harka finciltootaa erga kuftee guyyaa tokko booda bakka waraanaa isaa dhumaa diigamee dhaabbileen mootummaa hafan hojii dhaabuu isaaniitiin karaan nuti mooraa waraanaa keessaa ba'uuf nu dandeessisu hin turre haala kana keessatti ajajaa Mooskoo irraa ajaja kaampii waraanaa Raashaatiif kennameen hatattamaan bakka sana akka bahu na godhaniiru jechuun galatoonfateera. Akkasumas yeroo kamiyyuu yeroo taateewwan kennamanitti pirezidaantiin duraanii aangoo gadhiisuuf yookaan kooluu galtummaa gaafachuuf akka hin yaadne kan ibsu mootummaan harka shororkeessitootaatti kufee dandeettii gumaacha hiikuu qabu gochuu yeroo dhabe ejjennoo kamiyyuu bu'aa hin qabu jechuun dubbatan. Pirezidaantichi hanga sa'aatii 11ffaatti biyyattii keessa akka turan dubbatus
Duula finciltoonni Sooriyaa Damaasqoo to'achuuf guyyoota 12 geggeessan irratti pirezidaanti Bashiir al-Assad akka hin mul'anne BBC'n yaada isaanii himeera. Muummicha ministeeraa biyya isaanii qunnamuuf yeroo yaalii godhan magaalaan guddittiin to'annaa jala waan fashalaa'eef yeroo Damaasqoo harka finciltootaatti hin kufin biyyaa ba'uu akka qaban yaada isaanii eereefii jira. Ibsa kana keessatti Bashiir al-Assad waa'ee jireenya isaa gara fuula duraa imala siyaasaa isaa fi kaayyoo isaa hin dubbanne. Gareen finciltoota Siiriyaa mootummaa ce'umsaa ijaaruuf adeemaa akka jiru qabsoo Assad kuffisuu jedhame keessatti gahee guddaa kan taphatu HTS mootummaa ce'umsaa hundeessuuf biyyoota dhihaa waliin dhiheenyaan hojjechaa jiraachuu ibseera. Haa ta'u malee bara 2011 irraa eegalee Ameerikaa, Biriteenii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin akka shororkeessitootaatti farrajamuun kan beekamudha. Lammiin Israa'el tokko ergama basaasaa Iraan irraa qunnamtii qaba jedhame to'annoo jala ooleera. Shakkamaan kun yeroo ammaa to'annoo jala kan jiru yommuu ta'u guyyoota itti aanan keessatti himannaan akka irratti banamu himameera. Humnoonni nageenyaa Israa'el kaleessa akka beeksisanitti jiraataa Israa'el magaalaa Yerusaalem kan ergamtoota basaasaa Iraan waliin qunnamtii qabaachuu fi kaffaltii irraa argachuu fi deebisee haleellaa raawwachuuf shiraxatuun shakkame to'annoo jala oolchineerra jechuun dubbataniiru. Namtichi ganna 23 Joon ibsa waloo tajaajila nageenyaa fi poolisii Israa'el baaseen beeksiseera. Onkololeessa darbe ergamaa waliin Iraan qunnamtii qabaachuu fi rakkoo nageenyaa uumuuf shakkamee to'annoo jala turuun ni beekama. Akka ibsichaatti qorannoon kun akka mul'isutti namichi sirna elektirikii baaburaa salphaa Yerusaalem kutuu karoorfachuun viidiyoon akka dhiheessiin humna ibsaa argisiisuu argamutti Iraaniif yaadamee kan kennamedha jechuun dubbatameera. Namtichi kun Israa'el irratti haleellaa raawwachuuf meeshaa waraanaa saayilansar kan jedhamuu fi meeshaalee biroo abidda qabsiisuu danda'an bitachuuf barbaadaa akka ture himameera. Shakkamaan kun yeroo ammaa to'annoo jala kan jiru yommuu ta'u guyyoota itti aanan keessatti himannaan kan irratti banamu ta'uun beekameera. Israa'elii fi Iraan wal basaasuuf namoota dhuunfaa harka keessaa qabu jedhanii himatan hidhuudhaan kan beeksisan ni ta'a. Waldhabdeen waggoota kurnaniif Israa'elii fi Iraan gidduu ture onkololeessa darbe erga Hamaas Falastiin Israa'eloota irratti haleellaa banee booda sadarkaa olaanaa gaheera. Israa'el irra deddeebiin Iraan hidhattoota farra Israa'el baha giddugaleessaa keessatti hidhachiiftee jechuun himachaa turteerti. Ajjechaa hoogganaa siyaasaa Hamaas Teheraan keessatti raawwatameef Israa'eliin erga komattee booda Israa'el irratti haleellaa kallattiin jalqabaaf banteen biyyoonni lamaan ammallee waldhabdee fi walshakkii keessa jiru. Hoogganaan Siiriyaa haaraan biyyoota addunyaa hooggansa Bashiir al-Assad morman waliin hariiroo tolfachaa jiraachuun dubbatame. Bulchitoonni haaraan kan Siiriyaa kibxata kaleessaa biyyoota pirezidaantii aangoo irraa kaafaman Bashiir al-Assad hoogganaa jibba uummataa qaban jedhanii fudhatan waliin walitti dhufeenyaan hojjechuuf dubbataniiru. Waggoota kurnanii ol keessatti jalqabaaf alaabaan Faransaay imbaasii biyyattii keessatti ol kaafamee fannifameera. Assad torbaan tokko dura Siiriyaa baqachuun humnoonni isaa haleellaa akka balaqqeessaa garee Islaamummaa Hayaat al-Tahrir al-Sham yookaan HTS'n durfamu duratti taankii fi meeshaalee biroo dhiisanii baqataniiru. Kufaatii bulchiinsa Assad muddee 8 bara 2024 kan addunyaa ajaa'ibsiise yoo ta'u naannoo Siiriyaa fi sanaan alattis akka ayyaanaatti kabajamaa kan oole yommuu ta'u bara 2011 mormii diimokiraasii irratti tarkaanfii fudhachuun isaa lola jaarraa kanaa keessatti lubbuu namaa galaafate keessaa erga guddaa taasiseera. Hundeen isaa damee Alqaayidaa Siiriyaa keessatti kan argamu gareen Siiriyaan to'ate kun mootummoota dhihaa hedduun akka shororkeessitootaatti farrajamuun isaanii beekama. Haa ta'u malee dubbii isaa giddugaleessaa gochuuf kan yaale yeroo ammaa kanatti amantii sabxiqqaa biyyattii eeguuf waadaa galaniiru. Gamtaan Awurooppaa hoogganaa haaraa Siiriyaa waliin dubbatee waajjira isaa banuuf akka jirus akkasumas Tarkii fi Kaataris kanneen Assadiin mormaa turan imbaasii isaanii Damaasqoo keessatti bananiitiin jiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteen hoogganaa Siiriyaa isa haaraa wajjin qunnamtii jalqabaniiru. Faransaay jila gara magaalaa galma mootummaa Siiriyaatti ergiteen yeroo ammaa haasaa jalqabaniiru. Tokkummaan mootummoota gamtoomanii kibxata kaleessaa akka ibsetti walakkeessa bara 2025 isaan jalqaba keessaa namoonni gara miiliyoona 1 Siiriyaatti akka deebi'an nan eega jedhan. Kun ammoo kufaatii bulchiinsa pirezidaant Bashiir al-Assad hordofeeti. Dhaabbata baqattoota kan tokkummaa mootummoota gamtoomanii keessatti daayirektarri baha giddugaleessaa fi Afrikaa kaabaa Reemaa Jaamos ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin waggaa dhufu baatii ammajjii hanga waxabajjii gidduutti tartiiba lammiileen Sooriyaa miiliyoona 1 ol ta'an bakka tokkotti akka deebi'an abdiin qaba jedhe jechuun tilmaameera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun ammaaf isin biraan geenye kan hanga ammaatti dhageeffattan ture. Oduu waliin kan isin waliin ture Anamiin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma.